Bagaggaraa seenutuuf nagahaan dhuftanii chaayinaalii kiyya isa haaraa isa kana jechuudha. Adda viidiyoo tokko irratti gadisanii dhiisuuf mokkoreen jira. Viidiyoo kana immoo warra fuulli keessan isin gugurraacha'ee ija jala ta'ee kan isin gugurraacha'e ammoo finni sumanii warga isinirraa badee kan isin gugurraacha'e isinirraa baduu dide sanniin akkamitti haala salphaa ta'een mana keenya keessatti akka itti ofirraa balleessinu kan isinii qabadde deebi'e jechuudha. Viidiyoo hojjedhee jira. Viidiyoo kana dhumaatti hordofaa ilaalaa, subscribe gochuu hin dagatina. Waan an ofii kiyyaa ofirratti ilaalee ofirratti kan bu'aa arge kan isiniin gahu akkasuma rifeensa illee of fuuldura isin hojjechuuf yaalan jira. Of kiyya irratti waan yaalaa jiruuf waan kiyya irratti bu'aa argadhe dabarsee isiniin gahaa yoo rabbi jedhetti of fuuldura kan rifeensa illee kan fuula illee daddabala jechuudha. Isinii hojjedhaa gaafillee yoo qabaattan komentii jalatti barreessuu hin dagatina. Waan isin barbaadan irratti isinii hojjedha hagam beekutti jechuudha. Haga ofirratti yaalee ofirraa bu'aa argadhetti jechuudha. Dabarsee immoo isinii qooda yoo rabbi jedhee waliin jirra. Kanaafuu subscribe gochuun share gochuun jajjabeessaa nafaana ta'a. Viidiyoo akka dhumaatti hordofaa. Ishii gara viidiyootti yeroo sanitti akkuma argitan loomii tokko ni qopheeffattanii loomii tokko damma isin barbaachisa jechuudha. Damma sukkaara akkasuma warri barbaadan sukkaara illee itti dabaluu dandeessanii akkaataa fuulli keessan isin bade irratti hundaa'a jechuudha. Dammaa fi loomiin bichaan sirriitti bu'aa hedduu qaba. Kan ittiin ofitti gootan jechuudha. Waan akkasiisan akka sooftii fakkaattuu isaanii qopheessatanii yoo dhabdan sooftii illee fayyadamuu dandeessanii harka keessaniinis ta'u waan hedduun godhachuu hin dandeessan jechuudha fuula keessan irratti. San booda immoo loomii tokkicha erga addaan murtanii cuufitanii akkuma argitan jechuudha. San booda damma keessan itti godhattanii damma fal'aana mankaa takkitti haga fuula keessan isin ga'u jechuudha. Erga itti dabaltanii sukkaarallee fal'aana xiqqishuu ishee shaayisan ishee takka itti dabaltu baay'ee miti sukkaara jechuudha. Itti dabaltanii san booda mix gootan jechuudha. Sirriitti wal fudhachistanii erga sirriitti wal fudhachistanii booda akkuma isiniin jedhe fuula keessan irratti sirriitti masaaj gootanii yookaan immoo ittiin akka sukkuumii wayii akka keessa gadi seenutti jechuudha. Gogaa qaama keessanii akka keessa gadi seenutti irratti qabdanii baay'eesaa masaaj gootan jechuudha. Akkuma nama harka irratti godhu kana isin fuula keessan irratti amma isinitti mul'isuuf malee humna fayyadama. Masaaj gootanii daqiiqaa 20 ofirra tursistan jechuudha. San booda erga dhiqattanii fooxaa qulqulluudhaan ni goggogsitanii fuula keessan yeroo tokko bichaa osoo hin taane yeroo tokko qofa fayyadamtanii osoo hin taane itti deddeebitanii yoo xiqqaate torbee tokko keessatti yeroo 3 akkasuma fayyadamtan itti deddeebitanii jechuudha. Baay'ee bu'aa argitan waan ta'eef itti deddeebi'aatii fayyadamaa yaala.